wallo argitanii kutaan takkitti irraa deebiftee nafxanyaa arsiin si koomandoo asii ka'ee shawarraa ka'ee kunnoo baaleen uduuda keeniyaatti dhaabata asiin sumaaletti dhaabata si koomandummaan argitanii hidhattaniitiin hin gabbayuu dadhabdanii hayyuu keessan adadumaan ima nyaatan taaziyama teettanii boottanii tumaan argitanii awwaaltanii galuu malee bu'aan tokkon jiru ammallee kun isinumatti deemaa jira dhageeffadha achi deemaa waraanatti dabalamaa qeerroon arsiisi koomando da'oo teettanii haadha abbaa keessan wayita du'e boottanii qabriin dhaqina namni awwaalamuu baate takka ma'aanaan qabu achi deemaa gaafa nadhiin du'e arsiin cim jetteetiniin argitanii ka barate baratuu ka qaree qara'uu ka salaachise salaachisuu ta heerumtuu ta dhalte dhaluu qofa gaafa jamaan roobalee itti dabalan gaafa baqqalaa dawaanoo du'e gaafa mahammad amaan aliyyi du'e gaafa giishuu jaarraa du'e gaafa hasan haaji juneeydii du'e ummanni gurguddaan silaa addunyaa kanaan deemu maasireet digrii qabu marti dhume arsiin tokkon dubban ka fixellee isinuma keessa jiraadhallee galee arsii keessa deemaa bahe ka ummata kana galaafate guutuun isaa leencoo lataati hardhallee namni jooharii nyaate leencoo lataati isin keessa jira shiftaa dhabdanii dhiira tokko dhabdanii si koomando ka dhiiga keessan hin deebifne takka ilma arsii dhiira dhiisaa dubartii sammuu qabdu dubartii argitanii ga'ee qabdu takka Xayyibaa Huseen takkanaa tanallee gana ajjeesuuf ta'anii akkasumatti eegaa dhiira dhiisaa isin dubartii maqaa qabdu dubartii sirna qabdullee si koomandoon keessaa akkanumatti ajjeesuuf deeman teettanii tuman booyinaa bakka jirtanii akka wallagga hidhate kana hidhadhaa akka boorana hidhatetti hidhadhaa achi deemaa gaara seenaa dachiin rabbii marti gaara mallaqa ni qabdanii qawwee walii bitaa gaara seenaa hangaafa duraallee isinitti Tigreen nu deebi'a jettanii arsiidha namni sangaa kuma meeqa guureetiin hin argitanii nafxanyaadhaa fe'ee nafxanyaan baataa baate namni tokko kutaan tokko hin kennine sangaa gaaf durguuraa baatan ummata argitanii biltsiginnaatii namni sangaa guureetiin hin nafxanyaa akka gabbatee lubbee baasu godhe ummata keenya kasi koomandootii hardhallee borullee takka jedha bitamaan isinuma keessa jira da'uma teessan keessa jira durbichuma keessan eessuma keessan obboleessa keessan abbaa keessan obboleettii teessan kanuma bitamee isin ficcisiisaa jira kabiraatiin seenaa si koomando hidhadhaa achi deemaa waraanni oromoo dachiin rabbii marti waraana hidhadhaatii gabbayaa akka Tigreetti ofirraa dhoggaa dhiirummaa ni qabdani kama du'een faarsina kama du'een booyinaa duuka kun illee irruma dabalamaa jira jechuu har'a kana awwaaltanii galtanii ija teen nabbadee hayyuu keenna kufe kabiraa yoo boru irratti dabalame maal gootan kabiruseen hin gaafa inni du'ellee argitanii qoricha nyaachisanii kabiruseen du'ellee akkanumatti boottanii akka waan kabiruseen dhukkubaan du'eetti awwaaltanii galtanii teettan si koomando akkanumatti hayyuu keessanii qabaataa keessan beekaa keessan ulamaa keessan takka takkaan keessaa guuranii fixaa jiran har'allee waan isin asirratti haasoytu na dubbise malee dubbachuun barbaadu ani maaliifi isin warra barnootaan beekamee barnoota argitanii gosa barachuu ganda barachuu haga abbaa torbaatti laakkayuu malee kadu'e awwaaltanii galuu taaziyaa taa'uu malee akka bu'aa takka hin qabne si koomandoo dhibbaan dhibbatti har'aami 92 marraa isin agarre si koomandoo keessa ammallee namni hin jiru qorii naannessaa buddeena naannessaa fuudhaatumaan ilma dhalcha hagana achi gabbaatanii qawwee hidhatanii akka dhiiraatti bosona seentaniitiin dhiirummaa teessan hin mul'isinaa diinatti taayyee dandanaa waan jedhee maxxanseetiin hin jedhe argitaniimi gowwaani gorsanii jedhe beekaa duudaa malatti dhawanii jedhe taayyee dandanaa har'a dubbate taayyee dandanaa har'a yaa akii ilmoon jaldeessa fakkaattu ilmoowwan jaldeessi dhale fakkaattu argitanii har'a wayita arsirratti akkana dubbattu maaltu nuu hafe yaa obboleeyyan kiyya wallaahi osoo biyya jiraanne akka keessan kana wallaahi bombii ufitti hidheetiniin argitanii bakka takka seeneetiniin daaraa taya malee ani jiraadhe nama du'e taaziyaa taa'ee dhawwaan gaafa nu isinitti himne gareen kun mana barnootaati gareen kun mana siyaasaatii miti gareen kun mana argitaniitiniin barnoota itti fudhannu jetti mucayyoon duwwaa sagaliitu narran bootti akkanumatti booyuuf teettan taramaa wal awwaaluuf teettan achi deemaa hidhadhaa yaa akii bosona raa'ituu deemaa yoo feetan kun waraanna bilisummaa oromoo hidhateetiniin argitanii socho'aa jira biyya keessa beekan achi wallagga bakkeen inni hin jiru waraanna bilisummaa oromoo deemaa itti dabalamaan du'inaa qeerroon mana hidhaatti shamina ka du'een awwaalatina hidhaa gabbayaa ofirraa kaasaa of viidiyoo
sani achi bootanii tumaan teettanii kama du'e awwaaltanii tumaan asirratti argitaniitiniin yaa rabbi akka inuu godhu maal isinii godha rabbi yaa akii gabbu'e isinii lola harka isinii kenne ija isinii kenne arraba isinii kenne luka isinii kenne sammuu isinii kenne sammuu teessan ta argitanii waraqaan barreessitan tana meeshaa waraanaatti jijjiiraa deema gabra xiyoonii akii ka isinii ol barate gaaratti galee ummata ofii bilisoomse geetaachoo raddaa mukatti galeetiniin ummata ofii bilisoomse dhiirummaan dubbatte har'a gayyaate bannoonni isin barattaniitiin argitanii asirratti waa ijaartaniitiin jettan wallaahi wanni inni isinii godhullee hin jiru wanni inni fidullee hin jiru dhiira jechuun nama meeshaa hidhate namni meeshaa hidhate yaaki eenyullee duran dhaabatu waa jedhe taayyee dandanaa dhageettanii gaafa girrisaa joohariinii nu jedhe girrisaan halkan takka nu bulchiti jennee taa'aa bulle jedhe halkan takka nu bulchitu jennee sodaataa bulle jedhe akka girrisaan bu'aan qabde joohariin irratti argine jedhe akka girrisaan ma'aanaa takka hin qabne akka arsiin ma'aanaa hin qabne isinuma keessa akkanumatti hayyuu haa ajjeesan sikkoo mandoo arsii jedhaati namuma du'e faarsaa isin ka jiru nu maal taana jettanii malan dhaawwatinaati dhiifama guddaa naa godhaati namni bobaya nama jiru layyima iyyannaa waa keessa jiru iyyisiisa jedhe gootamee qadhamde isin har'a argitanii feesbuukaan barattan malee ummata kana nu waliin nyaannee waanii isaa beeyne warra har'a akka nadhii jamaan roobalee baqqalaa dawaanoo mammadamaan aliyyi gishuu jaarraa ummata gurguddaa kana ka silaa har'a isin bulchu guutu ummatu madiinaa ka afaan oromoo dubbatutu kama waliin rafutu isaan nyaataa ture ka badhee dhufne diinni har'allee abdul jabbaariin kama isa beeku kama isa waliin buna dhugun nyaate malee abdul jabbaariin badhee dhufeen ajjeefne akkasi quba qabaadha arsi dhiiga kafaluu hin dandeettan gumaa baasuu hin dandeettan booyaatuma nama awwaalaatuma gala aarikka nama hundana dubbise dhiifama guddaa naa godhaatii na hoffolcha yaa ummata keenna ka sikkoo mando abbaan horii qabaattan abbaan qabeenya qabdan masaaraa ijoollee qeerrootti bitaati ijoollee gaaratti erga ijoolleen muka haaseentu muka seenan malee falli tokko hin jiru osoo balbalmateettan balbala isinii dhadhaanii gad isin waamanii kallachumatti isin kennan akka nama saree argitee raqahatteetitti isinuma dhawanii isin ajjeesan awwaaluu qofa qabrii bakka hin beeytan yaa ummata sikkoo mandoo gabbaya wanni wal ijaartan hin jiru wamoon ijaarame dhaqaa wamootti dabalama wanni garee ijaartanillee hin jiru wanni nama ijaartanillee hin jiru tokkummaan qaayxanillee hin jiru deemaatii nama ijaara yoo xiqqaate sikkoo mandoo nama 10,000 nama 15,000 erga argitanii bosonatti haagaleetiin hin baratee isinitti hideebu wanni bilaasha dhumtaniif hin jiru mangistii wayituu biyya hin jiru kuni argitee maafayaa ummata argitee maafayaa wannootu biyya bulchaa jira ummata hattuu argitanii oromotu beeta mangistii jira jettan oromotu 4 kiiloo jira jettan abiyyiin oromoodha waan irraan beeyne yaa akii saamunaan birrii lama xurii namarraa baasa keessa dhiqadhaa dura diinaa fi nama keessan baradha abiyyii abbaan isaa eltiraadha abbaan isaa ka argitee bashaashatti dhalche gaaza gurgura eltiraadha abbaan isaa abiyoot kaasaay balaayineeti ahmad haadha bunnaabeetii fuudhee ilma waggaa 7 waliin fuudhee jaarsi akka ijoollee ofiitti guddiseet quraana qaraasisuuf maqaa abiyyi jedhutti baase malee maqaan isaa abiyoot kaasaay balaayineeti waggaa meeqa isinumatti himna oromotu 4 kiiloo jira jettan yaa aki saamunaa birrii lamaatiin xurii gubbaa kanaa dhiqattaniitiin nama gabbaatanii haasoytan keessa dhiqadhaa waanii keessan baradhaa sikkoo mando maqaa nu nyaatinaa gabbayaa dhumne dhabamuu wayya guutange pagayoo bicha dhifne yaa aki xiqqaa guddaan dhume asumarraa yaa aki du'aayii godha maalii sabbarsiisaa qofa jettan yaa aki bara yaa aki yaa ilma sikkoo mandoo qeerroodha keessa jirtu yaa aki waraanatti deebi qeerroo nu keessallee deemaadha hidheet keessaa deebi'u osoo isin oromummaa keessan hin beeyne islaamummaa himattan waraana keessatti umriin nu dhumeet akkaataa wallaallee keessaa deemne har'a biyya namaa jirru yaa sikkoo mando ummanni beekaan ummanni gurguddaan ummanni hayyuu ummanni ulamaa'a walgayaa qeerroo qabdan masaaraa itti bitaatii achi ergaa ijoollee waraanatti waraanni waboo dachii rabbii bara ciisa ima argitan kaasirratti waan biraa arguu dadhabdan waraana arguu dadhabdanii achi deemaa bosona seenaa